Oduu gabaabaan isiniif dhiyeessaa daawwattoota keenya jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin miseensi raayyaa ittisaa Wallagga Lixaatti shamarree tokko jalaa jaalallee ishee ari'uun kan ishee gudeede adabame. Oduu keenya kan biraatiin ammoo lammiileen Ameerikaa Tiraamp irratti hiriira mormii ba'aatii jiru. Lammiileen kun Tiraamp irratti hiriira mormii mabba'anii kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Akkam jirtu daawwattoota burqaaduu chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi kan alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Miseensi raayyaa ittisaa Wallagga Lixaatti jaalallee ishee biraa ari'uun dubartii gudeede adabame. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko Wallagga Lixaa aanaa Haaruutti dubartii jaalallee ishee waliin turte biraa ari'ee gudeeduudhaan hidhaan adabamu manni murtii aanichaa BBC'tti himeera. Miidhamtuun jaalallee ishee waliin buluuf hoteela deemuun erga kutaa ciisichaa qabataniitii booda miseensi raayyaa ittisaa biyyaa maqaansaa ajajaa dhibbaa Fiqaarsisaa jedhamuun addaan baafame kun jaalallee ishee humnaan biraa ari'ee ishee gudeede. Pirezidaantiin mana murtii aanaa Haaruu obbo Mootummaa Addunyaas BBCdhaaf yaada kennaniin yakki kun Wallagga Lixaa aanaa Haaruu magaalaa Jiituu jedhamtu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa bitootessa 8 bara 2017 galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 2 raawwate jedhanii gochi kun kan raawwatame miseensa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa dhibbaa ta'eenidha. Guyyicha galgala gara sa'aatii 2tti miidhamtuun dhuunfaa maqaan ishee akka dhaamuun barbaanne hiriyyaa dhiiraa yookiin jaalallee ishee waliin siree kireeffatanii buluuf hoteela deemanii erga kutaa ciisichaa kireeffatanii booda hiriyyaan ishee kutaa ciisichaa isaanii cufee nyaata bituudhaaf gadi ba'ee jaalalleen miidhamtuu kanaa nyaata bitee feestaalaan qabatee yoo balbala banuu himatamaan ajajaan dhibbaa Fiqaarsisaa jedhamu uffata raayyaa ittisa biyyaa uffachuudhaan loltuu biraa uffata siivilii uffate tokko waliin ta'uun hoteelicha deemanii balbala irratti isa eeganii jaalalleen miidhamtuu kun furtuudhaan yoo kutaa ciisichaa banuu loltuun maqaan isaa Muhammad jedhamu ajajaa dhibbaa sana waliin ture balbala irratti mudhii keessa shugguxii baasuun itti qabee doorsisee birrii 3,000 akka irraa fudhates himanii sana booda ajajaan dhibbaa kun kutaa miidhamtuun keessa jirtutti seenuudhaan hiriyyaa ishee saggoo qabee gadi darbatee hiriyyaan qabaa waan akkasiin irratti raawwatiin jettee iyyitus namichi garuu didee ishee doorsisee humnaan qabuun yakka gudeeddii ishee irratti raawwate erga ishee gudeedee boodas bilbila ishee irraa fudhatee ba'e jechuudhaan pirezidaantiin mana murtii aanaa Haaruu obbo Mootummaa Addunyaa himanii dubartiin kun miidhaa xiinsammuuf saaxilamuu kan himan pirezidaantiin mana murtichaa lamaan isaaniiyyuu erga yakkicha raawwatanii booda hoteelichaa baqatanii ba'uu himanii guyyaa taanus miseensi raayyaa ittisa biyyaa yakka kana raawwate Fiqaarsisaa to'annoo poolisii jala ooleera. Loltuun biraa yakka kana keessatti hirmaate Muhammad jedhama ammoo yeroo miliqee akka jiru obbo Mootummaan himanii dhaddacha guyyaa jimaataa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 26 bara 2017 ooleen himatamaa fi fakkaattota isaanii barsiisaa kaayyoo waliigalaa seera yakkaas galmaan ga'a kan jedhuun himatamaa hidhaa cimaa waggaa 7 adabeetu jira jechuudhaan obbo Mootummaa Addunyaa BBCf yaada kennanii. Egaa daawwattoota keenya yakka akka kanaa dubartoota irratti raawwatamu keessumaa immoo kan qaamolee nageenyaatiin raawwatamu cimsinee mormina. Isinoo naannoo keessanii fi bakka jiraattanitti yakkoota akka kanaa kan raawwatee beeku yoo jiraate koomentii irra nuu kaasiniin jechaarraa oduu keenya itti aanutti dabarra. Oduu keenya itti aanuun lammiileen US hiriira ba'uun Tiraampiin adabadhu jechuu eegalanii lammiileen US magaalota biyyattii keessatti daandiitti ba'uun akka Tiraampiin morman agarsiisuu eegalanii. Kunis erga pirezidaantichi amajjii darbe aangoo qabate mormii akka guutuu biyyaatti yeroo jalqabaaf isa mudatedha. Hiriirri kun Tiraamp tarkaanfiiwwan fudhachaa jirurraa akka adabatu kan akeekkachiisu yoo ta'u maqaa handis oof jedhuun eegale. Warri hiriira kana qindeessanis bulchiinsota US 50 keessatti iddoowwan 120 ta'anitti mormiin akka dhaggeessifamu karoorsaniiru. Ammaaf namoonni 1000 lakkaawaman akka Boostaan, Chicaagoo, Los Angeles, New York, Washington DC fi magaalota kaan keessatti hiriira ba'anii hiriira sanbata xiqqaa kaleessaa eegale kanarrattis hiriirtonni ajandaawwan hawaasummaa fi diinagdee irratti dhimmoota Tiraamp qabatee as ba'e sirriitti mormaniiru. Hiriirri mormii bulchiinsi Tiraamp biyyoota addunyaa gara caalurra taarifa kaa'uu hordofee eegalame kun Ameerikaan ala magaalota akka London, Paarisii fi Baarliin keessatti illee ba'ameera. Magaalaa Boostan keessatti hiriirtonni tarkaanfii baqattoota irratti fudhatamu kan aga barattoota yuunivarsiitii hidhuu fi biyyaa ari'uutti ga'ee akka mormiif daandiitti isaan baase himanii dhaadannoowwan barreeffamaa dhala namaa miidhuudhaa fi inni nama waa hin galleefidha jedhu Tiraamp irratti dhaggeessifameera.
Kana malees dhaadannoowwan akka Kanaadaa irraa adabadhu, Giriinlaand irraa harka kee kaasii, Yuukireen irraa adabadhu jechuun sagalee isaanii dhageessuun jijjiirama imaammata alaa Tiraamp fide kana mormaniiru. Daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan akka sabiskiraayib gootan kabajaan isin gaafachaa jirra. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan naa tura.